bishaan gubate. Barreessaan Muhammad Siraaj. Bishaan gubate. Milkiin yaada keessaa yeroo deebi'u aduun gara mana isii fuula deeffattee jirti. Inninis gara gullallee badhaasoo deemaa jira. Gara gullallee badhaasoo deemsa eegaluunsaa waan hanga ammaa dagatee isa yaadachiise. Adaadaa isaa Saaraa tan uumamni isii hammeenyatee tan amma Finfinneetti nama biraa taate tan yeroo ta'an yoo lolte malee isa dubbisuu hin beekne tana haasawa nagayaa isa wajjin haasawuun gaara itti ta'u tan amma mana ililliitti afaan gaarii malee dubbachuu wallaalte haadha isaantiitu sammuu isaatti dhufe. Sababa haadha isaantii Saaraatiin guyyaa abbaan isaantii Noorwee irraa dhufe yaadate. Mana hirribaa taa'ee waa dubbisa. Eessa jira inni hoo? Yeroo Saaraan jettu dhagee. Milkii immoo? Ji'e Bareentu. Milkii maaliif miti kun silkiidha? Kun oduun? Jette. Silkii jechuu kiyya. Yeroo Bareentu ji'u Saaraan qofalte. Hayni na hojii deemaa? Jeetti aansee. Maal godhuuf? Eeguma jettee shakkitee waan jechuuf yaadde dhiistee hasaasuu eegalte. Deemii ilaali jetteen. Bareentoo suuta achi deemee jiraachuu isaa hubannaan aboo Milkii osuma dhageessuu cal calsi haa godhu siimii kan hin gaafadhu jette akkuma amala isii lolaa. Milkiin suutaas bahee dhaabbate. Abbaa Bareentoo bira hin dhaytu jettee ijeetti babaafte. Hin dhaqu akka inni hin jenne osuma beeytuu akka inni deemu fedhii waan hin qabneef hin deemtuu jettee gaafatte. Milkiin sagalee laaftuudhaan niin deema je'e. Bareentoo hojii deemuu fedhe moo maalumatti gola keessa teessuuf? Jette ija tuffiitiin laalaa. Akka waan isaan loluun haraaraatti taateetti yeroo isa dubbistuun dani lolti. Hin dubbattu? Siimii kan inni si dubbadhu? Milkiin osoo hin dubbatin Bareentoo yoon fedhe dhiisa kaa dirqiin deema je'e ijaatii isaa laaltuun Milkii laalaa. Bareentoo Milkii waggaa tokko qofaan caalus dubbiin inni dubbatu garuu manguddoo hancufa liqeemsite isa fakkeessiti. Waan haadha isaa irraa dhaalee akkuma jiru waan hojiirra oolchuuf amalaan haadha fakkaatee jira. Maa dhaabbattee na laaltaa mideemii huccuu jijjiiradhu jetteen. Milkiin huccuu haati isaa rakkoo meeqa dabarsitee bitteef qabaatus takaayyatee jirurra ta'ayyaa akka hin jirre waan beekuuf jijjiirrachuun feene. Caalchee bakkuma jiru dhaabbate. Harmee isaa yaadannaan dubbachuu dadhabe. Isaan gammachiisuuf jettee rakkoo isiin keessa seente yaadate. Yeroo isiin huccuu isii gurgurtee isaa fi obboleeyyan isaatiif waan fedhan bittu, yeroo isiin agabdee isaan nyaachiftu, abbaa osoo qabanii abbaa malee guddisuuf yeroo olii fi gajjattu yaadate. Foon fixattee lafee isii tanafteetu sammutti dhufe. Waa'een harmee isaa isa jeeqe. Eegaysumni isaa du'e booda rakkoo isiin isaaniif jettee keessa seente yaadate. Kana hunda sammuu keessatti yaadaa bakkuma dhaabbatutti hafe. Saaraanis jijjiirratus jijjiiramni akka hin jirre waan beektuuf deemi shamiza kee tokkotti kanni jetteen Bareentoon. Kayya maaliifin itti kanna waan qabaa uffatu. Gurra isaatti waa hasaaste. Kayya ni jijjiiraatte hin qaannu jeedite. Ammaas gurra isaatti hasaasnaan deemee fuudheetti kanne. Milkii akkuma Bareentoo sodaate shamizni qaama isaatiin dhifamee wal cinaa bu'anii manaa bahan. Isaan lachuu osuma humaan dubbatiin hoteela isaa gahan. Bareentoo waardiyyaa gaafate. Waardiyyaan hoteela isaa ulee isaa gara alaatti achi qabaa. Warri makiinaa paajaaroon deeman amma bahan. Gara alaatti wayita gad deebi'an
makiinaa asfaaltii gama dhaabbattu arkan. Fiiganii yeroo gama cehan abbaan bareentoo makiinaa keessaa gad bu'e. Callaan dhaabbinaan dheeraa bifaan diimaadha. Moluun mataasaa akka daandii haaree ba'eetti rifeensa isaa gargar dhoostee keessa qaxxaamurti. Ijji isaa gurguddoodha. Qaamaan qallatus nama jireenyi itti tole akka ta'e ni beeksisa. Gurri isaa haalaan bal'aa waan ta'eef maxeebaa xiqqoo fakkaata. Bareentoo qallaa akka abbaa isaa ta'us abbaa isaan fakkaatu. Ijji isaa xixiqqoo waan taateef yeroo hedduu waan ija dunuunfatee deemu fakkaata. Callaan ilma isaa ol fuudhee dhungate. Hulaa makiinaa banee eega seensisee booda gara milkiitti fuula deebise. Gad godhatee milkii hammatee dhungatee Bareentonni dhufaa deemii galli je'een. Milkiin dhugaan seene. Rifatee dhaabbatee hafe. karaaraan dhaabbatinii gali. Sagalee obbuu callaatutti dhaga'ame. Callisee lafa laaluu malee arrabni hidhamee jira. Callaan qarshii 10 baasee kannee fi makiinaa seene. Milkiin bakka dhaabbate osoo hin sosso'in mootorri makiinaa ka'e. Ol je'ee makiinaa laale. Ijji isaatii fi tabareentoo walirra buute. Milkiin deebi'ee lafa laaluudhaaf mataa isaa yeroo gad deebisu ijji isaa maallaqa callaan kenneef irra buute. Osuma laaluu ija isaatii fi qarshii 10 jidduu hurreen seente. Dhangala'aa ija isaatu maallaqa isa dho'ise. Dimimmisa tokkootu isaa fi maallaqa jidduu seene. Dhimmuun imimmaanii takka ija keessaa furguggaatee fakkii intala qarshii 10 irra jirtu gubbaa buute. Mataasaa ol qabannaan imimmaan mallaarraan maagada baafatee gad yaa'e. Makiinaan deemtee jirti. Hanga ija isaa duraa achi fagaattutti laalee ijumaan gaggeesse. Oofamtee dhabamte. Milkii akkuma shufeerri taaksiin keessa jiru oofutti isaas yaanni osoo oofuu mana ililliitiin ga'e. Milkiin utaalee eega quufee booda sayyoo wajjin galma keessaa qilleensa alaatti gabbe. Osuma mooraa galma walgahii 6 kiiloo keessa asii fi achi deddeemanii milkiin mucayyoo halaalaa harka sayyootti ol qabdee gara finoolii deemtu arkee hay Oromoodha je'ee sayyoo gaafate. Walleen wallifamaa jirtu afaan Oromoo qofa waan taateef Oromoo malee sabni biraan dhufa jeeyyaan. Sayyoon seeqee waan diimatteefi jee Araban fakkaattu lakki Oromuma. Milkiin aanaa yaadatee callise. Sayyoon itti fufee Gujii hojiidhaaf deemnee yeroo tokko mucaan miidiyaa kan kaameeraa waraabuu gar malee diimaadha. Gara sammoo namni jiru baay'inaan gurraacha. Mucaan gabaabaas waan ta'eef Oromoodha jedhanii hin yaanne. Oromoon gurraacha dheeraadha jedhanii waan amananiif sidaamtittii tana bishaan kennaaf jedhanii bishaan kennaniif. Isaan lachuun qoflan. Mucayyoon diimtuun deebitee dhuftee shamarran 4 sayyoo wajjin wal barsiifte. Sayyoonis isii fi milkii wal barsiisee bilisummaa jettee maqaa isiitti himte. Milkiin ammoo maqaan isii bareedaa akka ta'e itti himee wal bare. Eega isaan dabran booda sayyoon haasawa isaatti fufee
abbaan bilisummaa Nagoo Leenjisoo sabboona akka ta'ee fi qabsaa'ota yeroo chaartaraa booda Nadhii Gammadaa fa'aa wajjin achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko akka ta'etti hime. Akka Sayyoon Milkiitti himetti abbaan bilisummaa warra OPDO Tigraayitti hundeesse keessaa tokko jedhamee dubbatama. Yeroo mootummaan Dargii aangoorraa kufu adda bilisummaa Oromootti makamee osoon turin bakka seene dhabame. Abbaan bilisummaa qabsaa'ota Oromoo keessatti lakkaa'amus ilmaan isaa garuu afaan Oromoon barsiifne. Bilisummaanis afaan waliin guddattee afaan Amaaraa haasoyti. Isiinis sabboonummaa qabduun bakka koonsartii kana huccuu aadaa kaayyattee dhuftus nama hunda wajjin afaan Amaaraatiin walii galti. Geelotaafis namootuma akka Gannat kan afaan Oromoo jecha tokkollee hin beekne qabdi. Afaan Oromoo wallaaluu isiitiif sababa kan gootu maatii isiiti. Maatiin isii mana keessatti afaan Amaaraa waan haasawaniif afaan Oromoo baruu akka hin dandeenye dubbatti. Dhalattee kan guddatte asuma magaalaa Finfinneetti. Mana isaanii kan mooraa bal'oo qabu kan naannoo Goofaa jiru keessa haadhaa fi obboleettii isii wajjin jiraatti. Obboleessi isii hojiidhaaf Ambootti galee achi jiraata. Bilisummaan yeroo ijoollummaa isii abbaan isii doktora akka taatu hawwii qabu waan itti himaa tureef yuunivarsiitii seentee ogummaa fayyaatiin eebbifamuuf yaadaa qo'atti. Halkan saadeertuu waa dubbisuudhaan dabarsiti. Guyyaa ammoo Gannat waliin laayibirarii oolti. Gannat bakka koonsartii tana waliin dhufuu baattus manaan ollaa waan ta'aniif yeroo hunda mana barnootaa waliin deemu. Isaan lachuu mana barnoota Abiyoot Qirsi kutaa 11 baratu. Milkiin guyyaa 3 fi 4 Finfinnee eega daawwate booda guyyaa itti aanu nama daawwachuu kajeele. Nama beeku Finfinnee keessa yaadan barbaade.